hawwiin keessan milkaa'uuf jedha. Harka fuunee hordoftoota Boorsan Fiilmis maraaf. Egaa diraamaan Hiree Jaalalaa torbanitti 2 akka isiniif ta'u ture. Nutis immoo hawwii keessan milkeessuuf jecha YouTube'n Boorsan Fiilmis dadhabbii hedduu dhamaatii hedduudhaan booddee torbanitti 2 isiniif gochuuf jedha. Egaa jimaata sa'aatii 12tti dhaabbataa ta'e amma immoo dabalataan kibxata sa'aatii 1tti isiniif kan darbu ta'a. Kana qofa miti. YouTube'n Boorsan Fiilmis sagantaalee isin bashannansiisuu, isin bohaarsuu danda'u immoo sagantaalee mimmiidhagoo isiniif qabatee dhufaa jira. Maal kana qofa diraamaa seenaan isaa ajaa'ibaa ta'e tokko immoo diraamaa haaraa isiniif qabatee dhufaa jira. Isinirraa kan eegamu YouTube'n Boorsan Fiilmis like, comment, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa ta'uu keessan qofa nu beeksisu. Egaa haga waan haaraa kan biraatiin walitti deebinutti nagaattiin isiniin jedhaa wal argina. Warra jinan waan ati goote immoo dhageera. Maal immoo dhageessi? Silaa wanta hin goone hin jiru. Maal immoo hin godhe laata? Waan ati yoomiif goote dhagee baay'ee na ajaa'iba. Otoon sitti himin darbuun barbaadu. Garuu immoo sitti mufadheera. Maaliif? Anaafati hariiroo akkasiitu waliin qabnu na dhoksitaa? Garaa keessatti garaa qabda jechuudha? Mee kana maal isaatu lama? Yoomiidhaaf akkasiin godhee jedhee yoon sitti himu. Gaarummaadhaaf hin godhee osoo hin taane of tolummaadhaaf hin godhee jedhama. Isallee sirrii jette. Duubatti deebi'ee yeroo yaadu baay'ee na ajaa'iba. Gowwaa na gooteen keessumatti immoo akka daa'imaatti natti taphatte. Maal? Maaliin godheen sirriitti? Callisi. Afaan qabdaa dubbattaa sayyuu. Yoomii yaala tokko malee fayyisiin jedhee si gaafannaa maal naan jette. Wanta godheen ayyuu na ajaa'iba bar. Akkaataan ati itti na hubachiiste yoo dhukkuboonni tokko tokko adeemsa keessa baduu danda'u. Fakkeenyaaf dhukkuboota akka adjustment disorder yookiin immoo brief psychiatric disorder. Atis na gaafattee dhiisuu diddee bar. Namni kamiyyuu yoomiidhaaf wabii ta'uu hin danda'u. Kuni haala yerooti yookiin immoo dhiphina yeroodhaaf turuudha. Maal jettee naan falmite bara. Akka nama homaa hin beekne takka gowwaa tokkotti naan falmita. Gowwaa natti taate bara. Yeroo waan gootu wallaaltu waan naan jetteeti. Waan raajitu ta'an siin jedhe. Ati gaaffii na guddite maal gochuun qaban ture? Hiree garuu ati namoo jechuun namoonni guutuu ta'an hin jiran. Garuu immoo namoota guutuu ta'anitti kan nyaatan jiru. Kanaaf iyyuu ati akkasi. Dhiira hundumaatti ishee jaallata yeroo jiran gurra waan guddisan waan sobaan natti fakkaataa ture. Garuu immoo akkas miti. Tasumas jaallachuu dhiisuun hin danda'amu. Dhiisi malee nan saalfachiisin. Hiree sirraa namni karaa lamaan kan inni jaalalaan qabamuu danda'u. Kan sin beekne fagootti bareedina kee ilaalee booji'ameeti. Kan si beeku immoo onnee kee kanarraati kan jaalalli qabuu ni danda'u. Adeemnu bakka kana baay'ee turre. Mucaan irraa maal barbaade? Galata kee. Waan tafkiinana. Waan bararunana. Tokkomoo maal ture? Waan cuucinana. Kan jedhurraa gara mucaananaatti waan na jijjiirteef galata. Dhugaa kootiin bar. Maal irraa barbaade? Isammaa bareechitee beekta. Karaa dadhabina kootii waan barteef karaa bulettii kootiitiin natti dhufuuf moo? Akkasitti otoo yaaduu baattee natti tola. Waan kana gooteefis waan biraa waan jijjiiramu jira jettee akka yaadne jettee natti himteetta. Waan hundaafuu kabajamoo olmaa kanaaf olmaa biraa sinirraa barbaade miti. Waan hundumaaf iyyuu guddaa galata. Kaleessa guyyaa guutuu bulettii koo bakka bashannanaa geessitee akka bashannansiisaa turte bulettiin koo natti himteetta. Mucaan kun waan tokkollee dhoksuu hin dandeessu jechuudha. Hin qoosin. Ergaadhaaf abbaan keenya duraaniiti. Anaaf obboleettii koo irraa gammachuun goodaanii ture. Obboleettiin koo guyyaa isheen gammaddu argeen beeku. Amma garuu olmaan isaa kan keetti.
gammachuu obboleettii kootii irra deebiidhaan arguu dandeenya. Baay'een si galateeffadha. Otoo akka hormaatti na ilaalu baatte natti tola. Kan koo ta'uu yoo barbaadu baatte illee akkan si jaalladhuun beekta. Kanaafuu galatoomii jettee ofirraa nan fageessi. Miirri kun kan sii galuu danda'u soo bakka koo buuteeti. Namni ani jiraachuu fi qabu obboleettii koo qofa. Amma anaaf obboleettii koo tokkittii kanan jiraachuu fi qabu. Isheen miidhamtee tasuma ishee arguun barbaada. Kana booda waan hin danda'u hundaan si biraan jira. Siis obboleettii kee waliinis jira. Amma si jaalladhutti waan ati jaallattuuf jiraachuun dirqama kooti. Maallaqa si yoo barbaadde siif kennuu nan danda'a. Jechuun koo mana keessaaf waan tokko tokkoof si barbaachise jedheen. Ofii keessa ta'ee obboleettii keetiif waan tokko illee gochuu barbaadde jedheen. Hirrifatiin. Ani kana booda hamileen ittiin sitti dheekkamu qabu. Ammattis maallaqni nan barbaachisu. Wanti itti naaf goote gaariidha. Erga jettee tole. Jechuun anatu jaalalaan qabama jechuudha. Sayyuu jaalala gatiin qaba. Kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Jiituudhaaf miira akkamii akkan qabu beekta. Sababa isheetiin maal ta'ee hin maraatee qullaatti hafee maal jedhanii namoonni waan adda addaa haasa'uu danda'u. Garuu anaan nan ajaa'ibu. Namni waa meeqaaf hin maraata miti. Jaalala siitiif of dhabuu kootti waan tokko hin gaddu. Anaaf kabajadha. Amma fayyaa jirta bara. Maaliif waan gaarii ta'an qofa yaaddu? Saamsoon natti hin fakkaatu. Miira gammachuu fi sodaatu natti dhaga'amaa jira. Maaliif? Waan hin fayyaa jiruuf gammaduun qaba ture. Garuu immoo waa'ee jiituu yeroo yaadu hin beeku. Miira sodaatu natti dhaga'ama. Wanti guddaan amma fayyuu kee. Amma kan inni irratti xiyyeeffachuu qabnus waa'ee fayyaa keetii irratti. Kan jiituudhaatti deebi'uu dandeenya. Saamsoon, waadaa kanaan dura naaf galtee turte ammas akka naaf eegduun barbaada. Beekta, ani humna hin qabu. Dhiira miira jaalalaatiin isheetti dhiyaatu irraa akka naaf eegduun barbaada. Tole, rakkoon qabu. Ammas abdiin kutu. Guutumaa guutuutti yoon fayye ishee argachuu akka hin danda'u keessi koo natti dhaga'amaa jira. Guyyaa tokko nan dhuunfadha. Hin dura ta'a malee nafu. Garuu aga guyyaan sun dhufutti dhiirri biraa akka isheen arganne akka naaf gootuun si gaafadha. Saamsoon, nan gargaartu? Homaa yaadde ani siif jira. Erga akkasitti kolfeeyyuu baay'ee tureera. Garuu har'a haaraa natti ta'e bara. Amma qoosaa dhiisteen qo'attamuun qo'attu. Nan qo'adha garuu saabjektii naaf jijjiire. Maatisii, istirii, siivikii yookiin waan ta'e tokko. Mee maal sifa ta'u maaloo? Jaalala haaromfame kan jedhuun qabdu tusa ta'e natti tola. Isi malee gammee. Dhugaa kooti bara. Amalli intala kana nama ajaa'iba. Maal akka saamunaa asii fachi mucucaati isheen. Saamunaa? Jechuun? Eeyyee. Dhaaban qabdu. As yeroo jettu achi yeroo jettu immoo as. Nama akka isheetii argeen beeku. Garuu dhuguma gumii waliin hariiroo jaalalaa eegalan kan jedhan. Milkii, amma dhuguma oduun si dhokateetii kan itti naan nagaafattu. Dhaga'ullee dhaga'eera. Garuu maqaballee sinatti fakkaateeti malee. Dhuguma jaalala eegalanii garuu. Eeyyee. Kun icciitiifa ta'edha. Kanan siin jedhu. Garuu isheen dhiirota maaliin tuqxeeti kan isheen akka istiin maraachitu. Isatu naan galle ni naaf. Amma gammee birbirsa kana fakkaatu dhiifteeme dhiira biraa barbaacha maaliif olii gadi labdime. Shamarran jechuun hamoodha. Isin jechuun akka qumaara taphachuuti. Tole qumaara taphachuu jechuun. Namni qumaara taphatu tokko maallaqa guddaa qabsiisee gaafa taphatu har'a yoo nyaadhee lammatan taphadhu jedha.
Garuu gaafa nyaatee jedhu immoo har'amma kana qabsiisee kana namma kana nyaadhe dachaa godhe yoon qabsiise immoo bor dachaa godhe nyaadha jedhee taphata. Soo shamarran jechuunis akkasuma wanti fedhe isiniif dhiyaatullee gadi hin teessan. Haasoftee duutee taga. Namni akkamittiin fakkeenyi isaa hundumtuu waa'ee qumaaraatii wajjin wal qabata. Haasaati haasoftu hundumtuu oolmaa kee fakkaata bara. Ayire gumii faana moo? Ajaa'iba. Baay'ee natti to'aa jira. Akka irratti natti to'e hin beeku. Si to'an jiru? Aha, shamizii amma achitti cufattee akkamittiin sitti noo? Aha, bani malee qilleensa isaan darbee agalu. Kanumaa fi kan natti to'ee jettu. Guyyaa tokko qaama dhiqachuuf ofirraa baasee dagadhee jennaan qaba ganna dhiisaa jettee bara. Amma argitee gaaffiin geessiif deebi'ee. Shaampoo yookiin saamunaa miti bara kanan siif kenna. Kutaa dhiqannaa keessatti dhiistee baata? Garuu ilaalimee akkam akka bareedu. Dhugaa kooti baay'ee sirraa bareeda. Garuu kanan jedhu amartii kanatu morma kee bareeche immoo morma keetu amartii kana bareeche. Akka natti fakkaatutti namni amartii kana naaf kenne onnee qulqulluu fi hiika jaalalaa waan ta'eef na miidhagse natti fakkaata. Hiikti jaalalaa si caalu garuu eessa jira? Kunoo na bira taa'ee natti haasa'aa jira. Akkasi malee kunoo bakka isaanii itti deebi'aniiru. Baga gammadde. Argitee shamarree jechuun akka gugee madaqfamteeti. Gugeen madaqfamtee namichi madaqse sun yennaa gadhiise addunyaarra naannoftee bakka barbaadde ooltee galgala garuu manuma isa madaqseetti deebiti. Hireenis akkasumatti fakkaatti. Madaqfamtee turte takka gugatteen booddee mana ishee ganamaatti deebiteetti. Wanta kana murteessuu keerra xumura isaa yoo hojjumaan ilaalle wayyuu obboleessa kun hireen baay'ee haxxeef ogeetti akka isheen taate garuu beektaa? Maarree gumiin durba akkasii jaallachuu hin danda'u siin jedhanii lakki osoo akkas hin taane amma isheen eenyummaa keessan lamaan waan waliin madaalchisaa jirtu natti fakkaata. Ati akka isheen dorgommii gaaffiif deebii injifattu goote. Gammeen immoo mucaa waggaa tokkoof mana barumsaa irraa ari'amuuf kaate baraare. Hubadhu asirratti kamtu wanta caalu sitti fakkaata? Dorgommii waggaan dhufu injifachuu moo mucaa waggaa tokkoof ari'amuuf kaate baraaru? Akkuma siin jedhu wajjumaan ilaalla. Maddi gammachuu kee eessa jedhee sin gaafadhu. Eessa akka ta'e sirriitti bareechee beeka waan ta'eef. Kun gaaffii maalii qaba? Gadduufis ta'e gammachuuf sababni koo tokko qofadha. Kolfuufis ta'e imimmaan dhiiraa ba'uudhaaf sababni koo hiree qofadha. Waan siif deebiteef gammadeera. Dhugaa keetii? Eeyyeen garuu immoo siif jedheen miiran siif qabu sirriitti beekta. Yoomillee hin jijjiiramu. Anis kanaaf na ajaa'ibee bara. Garuu lamaan keenyaaf taatee gadduu keerraa kan ishee qofa taatee gammadaa ta'uu keen barbaada. Garuu baay'ee jijjiiramteetti. Gaarummaa naaf hawwiteef guddaa galatoomna.
Gamme. Yeroo barbaadde kamitti iyyuu si waliin hin jiru. Miira jibbaan golgame maal osoo hin taane akka hiriyaatti jechuu koodha. Tole. Ammoo amante? Maal? Hariiroo hiree fi gumii gidduu jiru dogoggoraan akka hubatte. Ammas ta'u waa'ee masaa yaadaa ture. Kanaafuu sirriitti of eegi. Jechuun? An akkati miira gaaffii keessa galtuuf miti. Garuu moo of eeguun barbaachisaadha. Ammas taanaan ija kee hiree fi gumii irraan buqifatin. Ati callistee shakkite malee homtuu hin jiru. Eessa deemuuf? Hiriyaan kee kun dhufee moo dubbiidhaan na waraanuu saara deemuu konaaf wayya. Isin garuu yoom waliif galtu? Nama akkasiitii hojii yoomiyyuu waliin galu. Waan nama siin jedhu hunduma isaayyuutti yaadi. Of eegi. Maal abbaa ishee siin jette? Nagaan hin dursu kottu taa'ime. Waan tokko ishee natti hin tolu. Isheen dhuftee waa siin jette jechuun dudduuba isaa shirri qindaa'ee jira jechuudha. Maal waa ishee dhiisi. Waan hin taane inni taasiftee gammachuu kana jalaan busheessi. Isallee dhiisi. Gammachuun karaa hiree dhufe. Sababa waan raatu kanaatu waan bushaa'u miti. Maal amma jira siin kadhadha waa'ee giiftii dhiisi. Kanan jedhu. Maqaa yoomiitiin wal dorgommii puulii nan qopheessa kan naan jettee turte sana. Anis irratti hirmaachuudhaaf walii galeera. Nama akkamiiti ati? Kaleessa miira gaarii irra hin jiru kanaaf na dhiisi. Natti hin tolle jechaan turreeti. Amma waan hireen deebitee dhufteef natti toleera. Itti walii galeera naan jettaa? Deemasi erbee. Tu kolfaachuu maal duute? Ilaa gamme. Kanaaf amma sana si amaniin qopheessu. Sababni isaa boruma fuulli hiree yoo sitti jijjiirame natti hin tolle gaddeera. Kanaaf nan dhiisa yoo jette akkan deebi'ee si kadhadhuufi hin ta'u. Laaqana bareedaa ture. Dhugaa? Jaallattii? Baay'ee natti mi'aa'ee nyaadhe. Quba kollee muuxachaan ture. Ana miti kan si affeere. Kan si affeere galateeffadhu. Kan si affeere Dooktar Hibbaa. Maayini? Wayiniidha. Mul'atu moo? Maaliif dhufe? Nuuf hidhamu? Hin dhugna kaa. Har'a bara feerraadha. Barattoota waan taaneef yoo dhugne nuti ajjabattanii sodaattanii. Mana keessatti waan ta'eef. Kana biratti immoo affeerraa isinii godhameetu. Kanaaf waan tokko yaadda'inaa. Har'aaf isinii fayyameera. Kana biratti immoo keessumaa guddaan nu gidduutti argama. Anaan akka hin taane. Sima deemu jiru. Kun hundi affeerraan amma kana gahu maal sababeeffachuun garuu? Akka isheen dorgommicha injifattu akkati gargaartee natti himteetti. Hin sobee? Maarree kun hundi sumaaf qophaa'e? Ati wanti goote salphaasitti fakkaachuu danda'a. Garuu ana fireen mucaa amaanaati. Namni waan gaarii ishiidhaaf hojjete kamiyyuu ana biraatti oolmaa qaba. Abbaa oolmaa kootiiti jechuudha. Kanaaf oolmaa nu oolteef cheers. Wanti amma kanaan barbaachisu ture. Galatoomii Dooktar. Waan kan erga yaadee tureera. Gidduutti immoo taayifoodii fi taayifasiisa dhukkubee naan jennaan ammati fayyitutti jedheen jallisee. Dagatte moo yeroo darbellee Saamsoon waliin timaatimii nyaattee turte. Eeyyee. Xiqqoona dhukkubee gidduu sana manaa ba'an ture. Dhugaadha Dooktar. Of eeggachuu qabda. Nyaata irratti of eeggachuu qabda. Keessumaa nyaata alaa irratti. Keessumaa immoo timaatimiin bilchaanne irratti. Eeyyee. Timaatimiin bilchaanne hiriyaa koo wajjin nyaanne kuduraaf muduraan dharra yereedha nyaanne kunoo kanarra fuuni. Fuduraa alaa moo harkaan dhibee robbuufte kaati. Wayyoo bilbila ariifachiisaa tokkodha. Isin dhugaa nan dhufa deebi'eetanii bilbila ala waan ta'eef tarii turuu nan danda'a. Dhugaa haasaa taphachaa na eegaa. Tole. Narratti barsiiftee oolte bara. Maal taateeti? Jalqaba isaa akka sobdee himaaf natti hin himne.
Osoo natti himteetta ta'ee silaati waan an jedhutti hin qophaa'an ture. Maal jedheetti himu? Saamsoon turee bee ittiin jedhu? Sana booda maaliif reebee yoonni naan jedhe maal ittiin jedhu? Akkati isa sobdeellee natti himuu sirra ture. Akkas jedhee gatiin sobeeniif yoo si gaafate akkas jedhii deebisee osoo naan jetteetta ta'ee gaarii ture. Nama guddaa bukkeetti sobduu na goote. Sarpiraayisii si gochuu yaadnee turre jechuun kallattiidhaan sarpiraayisii gochuu baannus yeroo dhageessu sarpiraayisii taata jenneeti. Dhugaa maalidha? Egaa akkuma ati dur gochaa turte walitti dhufeenya keenya kan cimsu qophii tokko qopheessaa jirra. Dhugaa moo baay'ee namatti tola. Maali addarre? Egaa yaadicha kan fide jirraadha. Nuti kan yaadne tapha puuliiti. Puulii moo kun yaada gaariidha. Anis isinin gargaara. Akkas hin ta'u. Maaliif hin ta'u? Ati yeroo meeqa qopheessiteetta? Amma immoo dabareen kan keenyadha. Kanaaf ati guyyaa san keessummaa kabajaa keenya taate jechuudha. Yoo ta'e wal gargaara yoo qopheessine maal rakkoo qaba? Isinin gargaara. Egaa al tokko sitti himneerra. Akkuma sitti himne gaaficha ati keessummaa kabajaa waan taateef sirriitti uffattee bareeddee keessummaa kabajaa taate teessaa jechuudha. Yoo ta'es Ammatti yaada kee hin barbaannu. Yaada nama kamiyyuu keessummeessan jiru. Gammi ammaan ifati dorgommicha irratti namoota hirmaatan barreessina. Jalqaba irratti eenyu akka dorgommicha irratti hirmaatu tu barreessine gaarii natti fakkaata. Tole jalqaba irratti aniifati jirra. Isa booda immoo mucaan oduun keessan turre milkeessuun jira. Achi gumiif gurmuunis jiru. Saamsoonoo? Saamsoonis jira moo? Isas keessa galchinu jechuun koo yeroo istiikii argummoo lola akka ittiin fakkaanne jedheen. Jedhi barreessi. Tole garee akkam goona? Egaa akka inni yaadutti nama jaadhamti nuti. Sana keessaati garee lama bakka sadiitti qoonnaa jechuudha. Warra mo'an sadan marsaattaa nutti dabarsinee warra mo'ataman keessaati immoo nama cimaa tokko filannee isaanitti daballaa jechuudha. Sana booda furtaan mitiire. Egaa lamatti isaan qoonnee isa dhumaaf taphatu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu marsaa jalqabaa irratti gumii fi gurmuu yoo taphatan. Maal jechuudha? Marsaa jalqabaa irratti mana tokko keessaa nama lama moo? Kun hin ta'u. Gareen kan biraa immoo Saamsoonii fi Milkii yoo ta'an. Ijoolleen nana qosaa jirtu Milkii yoo Saamsoon mo'ate Saamsoon Milkii ajjeesa bara. Maal jechuu keessani? Isa booda anaafis situ hafe jechuudha. Sirumaa warri qophii qopheessitan garee tokko ta'uufi? Yoomi waa'ee kana maal si galche deemasi? Maaliif hin dhageessu Yoomi? Ati keessummaa kabajaadha jedhamte miti. Jirraan sitti meera bara. Yaada keenya hin bittinsin. Deemi malee. Eeyyee deemi. Kunoo isiniif deemee. Eeyyee deemi. Yoo kabaja isin jaalanne akkanatti si gaggeessu wayya malee. Ilammoo mata duree qophii keessanii ispoortiin hiriyummaa keenyaaf. Isinitti haa tolu. Kanaaf akkanatti erga qoonni booda inni xumuraa dabaree dhumaa irratti namni taphatu. Yaada gaarii. Wayiniin garuu namatti tola. Miira dhiphinaa namarraa balleessa bara. Kanaaf hin barfaranjoonni yoo jaallattan akka wayiniitti jaalladha. Jaalalli keessan bulee kee akka mi'aawuu fi kan isaan jedhaniif. Akkasitti jaallachuu hin dandeessaa? Akka wayinii Faransaayitti kan. Itti amantaa? Yoo amanuu dhaabatte immoo dhamdhamii ilaaliiti. Wayinii yoo sitti jedhe sirriidhaa jechuudha. Garuu wanta tokko sitti immoo natti mufatta? Yoo natti mufattees dhimma keeti. Dhugaa keessa koo jiruun sitti immoo. Amma kana maalidha? Miirati gammeef qabdu akka kaleessaatti deebi'uun isaan hin gammachiisne. Hinaaffaan taana keessa kootti hore. Naaf gala. Waa'ee gammee ilaalchisee ati sanis dogoggora hojjannee jirra. Wanta inni yeroo darbe naaf godhe immoo ittoo akkanatti ulfaatu na godheera. Ani otoon akka kana isa godhuun inni salphina na oolche bara. Maal jechuun maal siif godhe gaa? Idaa sitti himne. Waa'ee Nashishii jedhame sun dhugaa ture bara. Namni ta'e korojoo koo keessa kaa'ee ture bara. Gammeetu korojoo koo keessa kitaabota kaawaa argee fuudhee jijjiire bara. Dhugaa jettaa? Eeyyee.
Kanaaf dabar kan inni barsiisota duratti ija jabaatee dhaabbatee soogidda malee ashishii miti jechaa tureef. Yeroo inni kana natti immoo maal akka yaade beektaa? Yeroo inni korojoo koo keessaa ashishii fuudhee ba'aa jiru sana otoo barsiisoti qabataniiru ta'e sababa kootiin gammeen yakkamaa ta'aa ture bara. Argitee? Garaagarummaa ilaalchaan gidduu jiru. Ani jaalala qulqulluun ofirraa dhiibaa jira. Inni garuu sababa kootiin jireenya isaa balaarra buusee anaan na eegaa jira. Gammee. Ani kanan jedhu garuu eenyudha ashishii korojoo kee keessa kan ka'e? Ani maalan beeka? Namni du'a koo barbaadu jira. Kanaafuu namni boolla naaf qotaa jiru jira jechuudha. Waan kana irratti garuu namni shakke tokko jira. Ashishii moo? Eenyudha? Ijoollee keenya keessa ta'ee jennaan waan biraa irratti yaaduun dhiisu. Jirraa waan tambootuu ofiisaa shakkite miti. Isa maaltu na rakkise? Inni tamboo masaa tuutu. Ahaa. Milkiin kumaaraaf jecha maallaqa argachuudhaaf jedhee waan kamiyyuu hin godha jettee shakkiteeti miti. Milki? Ati nama onnee qabu hin beektu moo? Milkiin onnee isaa sakamiin akkas gochuu danda'a? Eenyudha ree? Wanta ati tafkina nanaan jechaa jirta kan ta'e. Saamsoon, simiti. Anjiituun shakke. Maal? Jiitu moo akkamitti? Ani hin beeku. Ragaa qabatamaas hin qabu. Garuu immoo otoo ashishiin hin sakattaamee daqiiqaa 30 dura jiituun kilaasii keenya keessa turte. Yeroo sana argeera. Kanaaf waan daree keessatti argite qofaaf shakkite? Eeyyeen. Mee jiituun daree keenya dhuftee beekti? Yeroo isheen daree keenya seentu takka argitee ni beekta? Yeroo sanatu argiteeni. Rifannaan ishee, hollannaan ishee waan dubbattu wallaaltee akka isheen godhachaa turtitu argite. Ijoollee yeroo isheen waa balleessitu argitee ni beekta? Akka sana taate bara. Kun nama shakkisiisu? Soogiddan jenne moo maal haasaa jirta? Inni akkas natti fakkaatu. Namni ta'e wayii tokko hireedhaaf gaddee waan jijjiiree natti fakkaata. Ati akkamitti beekuu dandeessi? Saamsoon, yaadi malee akkamitti namni tokko lafaa ka'ee namni ashishii baatee dhufe jira jedhee eeruu poolisiitti kenna jettee yaadda? Barsiisota hojii hiiksisuuf moo piraank isaan gochuudhaaf jettee yaaddeeti? Moo maaliif kana godhu? Siifan godha malee. Atumti illee nama taate anaan morkatte? Kosiin kun. Ati garuu saalfattu? Maaltu na saalfachiisa? Kan dura dhuftee otoo jirtu kan boodaan dhuftee ija babaastii jedhan. Gammee duuba dhuftee yeroo itti naftu xiqqoo mallee saalfattu? Sanyoon tokko tokko dhirsa hinaafaa kan jedhanis dhugaa ta'uun isaa nafa. Kanaafuu inni abbaa manaa ta'uusaa ati immoo sanyoo ta'uu kee amanteetta jechuudha. Yeroodhaaf eeyyee bori immoo maaltu beeka? Isallee eenyutu beeka? Ani kanan jedhu ati garuu akka galaana bidiruu lamarraa dhiira lama gidduutti akkas ta'uun kun si gammachiiseetu? Miira namatti tolu wayii qaba. Nama hundaan jaallatamuun namatti tola bara. Jibba yoo ta'e malee jaalala eenyutu jibba? Ani garuu kaleessa yeroo si gammee wajjin ija keessa ol ilaala akka kana kolfitan inaaffaatu garaa kun awwaade. Inumaayyuu
namarraa fudhachuu koo dagadhee haqi koo wanta mulqame natti fakkaate. Salphina kamiirraa akka inni na oolche otoon sitti muumamu. Indoo goggoriin hiree. Gammeen bar wanta guddaa amma kana dhaadheeffamu wanta sii godheen qabu. Akkamitti? Kana caalaama? Osoo barsiisonni si fuudhanii deemaniiru ta'ee maaltu ta'a? Yookiin osoo poolisoonni si fuudhaniiru ta'ee maaltu ta'a ture? Yakka koo malee maqa balleessiidhaan hin hidhaman ture. Ragaa tokko malee moo? Akkam? Ragaa malee? Hiree. Kan korojoo kee keessatti argame barsoo gidda. Eenyuyyuu immoo ragaa tokko malee wanta tokko sirratti gochuu hin danda'u. Yeroo qulqullaa'u immoo soogidda ta'uunsaa baramee bilisaan gadhiifamta. Gammeen bar dhufuunsaa jechuun akka itti daftee furmaata argattu godhee malee wanta tokko waan addaa waan godheen qabu. Nan sobee? Yeroo hundumaa akkaataa itti fageessitee yaaddu na ajaa'iba bara. Kanaaf dabar kana nuuf to'achuu dadhabu. Yaada ani sirriitti itti yaadee furmaatadha jedhee kaa'u. Ati immoo dhuftee zeeroodhaan baay'istee dhugaa ani tasuma hin yaadnee fi fala ani tasuma hin yaadne fiddee naaf keessa bara. Waa'ee shishii yeroo darbe mana barumsaa kana keessa galee jira jedhamee maal beekta? Maal? Waan hin beekne hin fakkeessin. Ashishii kan mooraa kana keessa galchisiin. Eenyutu akkas jedhee sitti hime? Wanti guddaan eenyurraa kan dhagaye otoo hin ta'in wanti ani dhagaye dhugaadha. Akkamittan ashishii baadhee dhufa? Eessaan fida? Maallaqa yeroo garaa garaatti naaf kennaa turte eessaa fidde? Maal? Maal yaaddeeti? Dursitee waan aartee waan hin siyaamanu sitti fakkaate? Saamsoon, garuu maal akka jechaa jirtu barteetta? Sirriitti beekaati barattoodha. Maallaqa amma kana eessaa fiduu dandeessere? Kan naaf kennaa turtee fi obboleettii kootii waan garaa garaa kan ittiin gochaa turte. Daddabarsaa shishii keessa galtee waan isarraa argattanidha miti. Maqaa waaqaati. Waaqayyo dhifama siif haa godhu. Ani waan badaa akkasii keessa galeeyyuu hin beeku. Waaqayyoon ragaa kooti. Yoo ta'uu baate siif wayya. Ashishii jedhan kana si mitiitii ani inni waan badee jedhamee waamamu guyyaa tokko tuqee hin beeku. Giifti. Maal jettee? Humaan jenne. Wanta akkasii keessan galti jettee na yaaduu kennaa ajaa'ibe. Taatee wal loluurra shakkii si gaafachuu naaf wayya. Wanta ti gooti sirriin anda akkasitti siin guddisa. Na salphifte! Na salphifte! Ati akka galitti gatii akkamitti biyya jabaatee jabatee jiraata? Jaalallee waaqa onnee isaarraa si jaallatu kan jaalamu kunuunsi balleessaa tokko malee akkasitti taphachuuf maal jedhama? Maal jedhama? Kun gadi deebi'uu akkamii? Wanta na ta'u jedheetti yaadee godhanii dhimma miiraati bara. Callis! Kun yaada daa'imti onillee yaaduu hin dandeenye. Kana sammuu amansiisuudhaaf deebi'ee of ilaala. Lapheen kee inni nama miidhame bareessaa fi eessa jedhe sammuu kee bakka dhugaa bu'ee nama miidhame bakka maal si jalaa nyaate? Otoo namni ati jaallattu shamarran kan biraa wajjin akka barbaadetti jiraate siin maaltu si dhagaa? Waan sirriitti akka ta'u hin barbaanne nama kan biraa irratti yeroo raawwatu salphatu. Maal lamni akka keeti? Maqaa godhamu sirraa ati nama nyaara addattee waan kana booda anis sin beeku atis nama ati obboleessa. Akkamitti akkasuma maal akkasuma Natti ani nama hin saalfannee akka keetii wajjin obbolaa ta'uu gonkumaa hin danda'u. Sitti dubbate. Kana booda an sin beeku. Nuti obboloota miti. Natti siqin. Achumatu. Kana booda ani gonkumaa obbolaa ta'uu hin danda'u. Ani sin beeku ati sin beeku. Kani obboloota miti. Sin beeku.
Waa'ee beekaa akka tinatti himtuun barbaada. Yaaliin isaa maalirraa akka ga'een baruun barbaada. Yeroo kanaam sa'aatii kee ilaalteetta? Halkan waarii walakkaarra jirra bara. Ilaa dooktar. Sababoota ati natti himtu hundumti isaan iyyuu nan uffisiisaniiru. Waan ati jette hundumti isaan biratti gatii dhabaniiru. Amma yaaliin isaa maalirraa akka ga'e akka tinatti himtuun barbaada. Waan naan jette hunduma isaa tolee jedhee fudhachuun koo dagadhee osoo hin taane si jalaa callisuu kooti siif hin galuu. Garaan ittiin isa dagadhuu hin qabu. Kana sirriitti beekta. Irra deddeebi'ee yeroo meeqa yeroon si gaafadhu takka dooktaroota hin arganne takka immoo hospitaalatti yaalamaa ture biyya hospitaala biraa seeneera jettee otoo deebiinaaf laattu achi geensaa maal akka inni ta'e hin bariin afaan jira. Ammoo hangaa murtee jiru natti himu. Hiree waan si fayyadu waan isatti himu waan tokko waan hin qabneefani bara. Na fayyaduuf dhiisuusaa anaaf dhiisi. Amma yaaliin isaa maalirra akka ga'e natti himi. Yookiin immoo yoon du'e ta'e hirmiin baafadhaa natti himi. Kana gurri seexanaan dhagahin hin jedhamu akkas. Dooktar, ani abjuudhaan maraachuu kooti. Yeroo ani ciisee hundatti dhufee na dhibbisa. Haalaan irra jiru natti himi maaloo. Waan beektu hunduma isaa natti himi. Hiree, jijjiirama hin qabu siin jechuu hin danda'u. Dooktaroonni waan danda'an hundumaayyuu gochaafii jiru. Garuu immoo haalli isaan akkuma yeroo asii deemuu sanadha. Ogeessota yeroon gaafadhu waan abdii namatti tolus wanta abdii nama kutachiisus hin jiru naan jedhu. Anis kanaafan yeroo ati na gaafattu waan qabatamaa tokko waan sitti waan hin qabneefan waan hin taane siin jechaa oola. Kana mee maal jedhee sitti himu? Yeroo hunda abjuudhaan natti dhufa. Sana booda nan jeeqama. Mee bakka koo bu'ii yaadi. Maal jedhee of amansiisu? Jira jedhu moo hin du'e jedhu? Naaf gala. Miirri kee sirriitti naaf gala. Garuu immoo waan ta'u teenyee eeguurraan kana fi fala biraa waan tokko iyyuu qabu. Miirri akkamii akkanatti dhaga'amu beektaa? Miira haadhi ilmoo ishee qabdu tokko dirree waraanaatti ergite. Sana booda yeroo inni deebi'ee dhufuu dhiisu yookiin hiriyooti isaa inni du'eera jedhanii utuu itti hin hafani. Tarii ilmi koo jira moo hin jiru jettee bara jireenya ishee guutuu dhiphatti. Anattis miira akkasiitu natti dhaga'ama. Yeroo tokko du'eera. Ofuma hin eegin abdii kutadhu naan jala keessi koo. Yeroo tokko immoo anis nama mitiiri. Xiqqoo ishee abdii godhadheen. Tarii maaltu beeka guyyaa tokko deebi'ee dhufuu danda'a kan jedhu yaada. Dooktar, ani kana gidduutti maraachuufan jira. Hiree, mee waan gaarii isaa hayaa. Isa kan abdii nutti tolu. Anis immoo tariitii wanti haaraa yoo jiraate sittan hima. Tole, ifama si rakkisee miti halkaniin si jeeqe. Homaa rakkoo qabda. Nagaan buli. Tole, nagaan naa buli. Gifti! Suma gifti, suma man jira bari. Mana baki Samson itti miti.